Ayyaanni Iid al-Faxir 1447ffaan aalamiidhaanis kabajameera. Abbaa seeraa murtee kennuuf jecha mataa fudhatteetti jedhamte irratti himannaan banamuun ifoomeera. Shakkamtuun kookiin dabalatee qorichoota sammuu adoochan dhoksuun dabarsuuf yaalaa turte buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti to'annoo jala ooluu tajaajilli nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa beeksise. Oduu bal'inaa ashamaa harka fuunee hordoftoonni fi daawwattoonni DBS kan biyyambaa biyya keessa teessanii DBS hordoftan oduu DBS irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga goolaba oduu keenyaatti nu waliin turtii taasisan affeerraa keenyadha. Ayyaanni Iid al-Faxir 1447ffaan aalamiidhaanis kabajameera. Ayyaanni Iid al-Faxir 1447ffaan hordoftoota amantaa Islaamaatiin guutuu Itoophiyaa fi addunyaatti guyyaa har'aa aalamiidhaanis kabajamaa kan jiru. Hawaasni musliimaa ji'a Ramadaanaa darbe keessa guyyoota 30 soomaaf kadhannaa fi hojiiwwan garaagaraan dabarsee ayyaanicha sirna amantaa kan ta'e Zakata al-Faxirii raawwachuun kan eegale yoo ta'u, itti fufuunis har'a ganama salaata Iid waliin sagaduun kabajeera. Hordoftoonni amantaa Islaamaa Finfinnee jiraatanis salaata ayyaanichaatiif subii irraa eegalanii gara isteedeemii Finfinneettis yaa'aniiru. Manni marii waliigala dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa ergaa kana dura dabarseen ayyaanicha hordoffii Nabiyyi Muhammad bu'uureffachuun naamusaa fi kabaja guddaan akka kabajamu waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Maqaa hordoftoota amantaa Islaamaa hundaatiin ayyaana Iid al-Faxir 1447ffaa kanaan baga nagaan isin ga'es jedhanii. Abbaa seeraa murtee kennuuf jecha mataa fudhatteetti jedhamte irratti himannaan banamuun ifoomeera. Daayireektoriitiin dhimmoota malaammaltummaa ministeera haqaa abbaa seeraa mana murtii jalqaba federaalaa kan taate Toobistiyaa Geetaachoo Abarruu yookiin maqaan duraanii ishii Alkidaan jedhamtu irratti yakka malaammaltummaan himannaan banamuun isaas ibsameera. Abbaan alangaa himannaa tajaajila dhiyeesse kanaan labsii yakka malaammaltummaa murteessuuf ba'e lakkoofsa 881 muraa bara 2007 keewwata 9 muraa 1A fi muraa 2 jalatti tumame darbuushee caqaseera. Akka bal'inaan himannaan dhiyaatetti himatamtuun kun mana murtii jalqaba federaalaa Ramaddii Addis Katamaa dhaddacha maatii tokkoffaa irratti abbaa seeraa taatee otoo hojjetaa jirtu faayidaa hin malle argachuuf jecha aangoo abbaa seerummaa olaanaa ishiif kennamee fi imaanaa uummataa itti kenname dagachuun murtee kennuuf jecha mataa gaafatte fudhachuu isheef qarshicha otuu ol kaawwattuu harkaa fi harkatti qabamuu ishees himameera. Haaluma kanaan himatamtuun kun bu'aa seeraan alaa argachuuf jecha dhimma falmii qabeenya abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru irratti iyyattuun qabeenyi kun kan dhuunfaa kiyya jechuun iyyannoo dhiyeessite. Deebii kennaan waan amaneef otuu falmii dhaga'uun hin barbaachisiin murtee kennuuf guraandhala 26 bara 2018 beellama qabdee otuu jirtu guyyaa beellamaa sanatti iyyattuun dhaddachatti yommuu dhiyaattu abbaan seeraa kun dhimmi kee biiroo keessatti ilaalama jechuun gara biiroo akka dhiyaattu gochuu ishee himannaan sun ni agarsiisa. Himatamtuun kun biiroo keessatti erga ishiin simatamtee booda dhimma sana irratti murtee kennuuf qarshii 600 akka kennituuf gaafatteetti. Iyyattuun immoo qarshii amma kanaa kanfaluuf humni ishee akka hin eeyyamne yommuu ibsituuf itti yaadiitii kottu jechuunis guyyaa itti aanu jechuunis guraandhala 27 gara biirootti akka dhuftu beellamte. Iyyattuun dhimma kana nama abbaa manaa ishee ta'etti kan himte yoo ta'u, abbaan manaa ishees qarshii tokko akka hin kanfalle erga gorseen booda guyyaa beellamaa sanatti iyyattuun deebitee biiroo yommuu dhiyaattu abbaan seeraa kun qarshii sana fidde moo jechuunis gaafatteetti. Iyyattuun ammas kanfaluu akka hin dandeenye yommuu itti ibsitu qarshii 100 akka kanfaltuuf irrattis walii galuun guyyaa sadaffaa irratti jechuun guraandhala 30 bara 2018 yommuu qarshicha fiddu murteen akka kennamuuf dubbachuun ishee himannicha irratti caqasameera. Kana booda iyyattuun akkuma kanaan dura qaamolee seera kabachiistotatti beeksiste bitootessa 1 bara 2018 qarshii 100 gaafatamte sana biiroo geessitee yommuu itti kennitu himatamtuun utuu kaawwachaa jirtu harkaa fi harkattis
qabamteetti. Kanaafis aangoo abbaa seerummaa ishee seeraan ala fayyadamuun yakka malaammaltummaa cimaan imannis irratti banameera. Dabalataanis abbaan alangaa akkaataa sirna seeraa adeemsa falmii yakka lakkoofsa 113 muraa tokkootiin akka filannootti labsii yakka malaammaltummaa murteessuuf bahe lakkoofsa 881 muraa bara 2007 keewwata 11 muraa 2 irratti hundaa'uun himannaa dabalataa dhiyeesseera. Himatamtuun kun mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha yakka shanaffaa irratti dhiyaattee bal'inaan himannaa ishee akka caqastus taasifameera. Shakkamtuun kookiin moodeesii keessa dhoksuun dabarsuuf yaalaa turte to'atamte. Shakkamtuun kookiin dabalatee qorichoota sammuu adoochan dhoksuun dabarsuuf yaalaa turte buufata xiyyaara idil addunyaa Booleetti to'annoo jala ooluu tajaajilli nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa beeksise. Dubartiin lammii Yugaandaa Mukiisaa Siteelaa jedhamtu kookiin giraama 500 ta'uu moodeesii dubartoonni ittiin qulqullina eeggatan keessatti qabachuun dabarsuuf osoo yaaltu to'annoo jala oolteetti. Xiyyaarri shakkamtuu kana fe'uudhaan magaala guddoo Maalaawii Liinoojee irraa ka'ee gara Filipheensi Maaliinaatti imalaa ture kun buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee kan darbu yoo ta'u sakatta'insaa fi to'annoo cimaa ogeeyyiin nageenyaa aveeshinii tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa akkasumas qooda fudhattoonni biroo waliin taasisaniin shakkamtuu kana to'achuunis akka danda'ame ibsameera. Hordoftoonni fi daawwattoonni DBS kan biyya ambaa biyya keessa teessanii nu hordoftan oduun DBS irraa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa qophiilee DBS hafan biroo waliin turtii gaarii isiniin jedha.